Nageenya jaalalli araarrii waaqayyo iddoo jirtaniif fi lafa jirtan hunda irratti isiniif yaa baay'atu hordoftoota takkaa lama jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha kan nagaa kootti jira galata waaqayyo warri nagaa ammaatti sheer gochuun koomantii gochuun sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa na duuka jirtan hundi keessaniyyuu galata narraa qabdu naaf galata waan isiniin jechuun jaaladha asuma ta'anii warreen immoo iyyuu maatii konaaf hin taane sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii naaf taa'e maatii keessanaa dabala waan isiniin jechuun jaaladha እና አረሞዩ ያደት ቆሺ ያኔ ኑመረት ላለቴቱማ አከስማ የሮ ደርበሬን ካቴት ነንቱሬ አረተ ስመረቲን ኢሰይላክሴ ዱበቹን በርባዳ እነስ ማደ ደው ጀተኔ ነርሲጆልን አዝሩኩኒ ሀማ አዝሩቲ ኦፊኔኑ አከስማ ሞዩ በቃሾ አረት ቦረርገና ጀተከተርገና ወጂ ተርቤ ተካቴ ወጂ ጀተካቴ ጀቹዳ wantoota bakka osoon beekin gufuun irratti ta'anii jireenya keenya irratti gara biyyaati irratti illee nama galuutti gufuun irratti ta'anii yeroo hunda jechuudha. Bakka bor arganna hadashiiti har'a isa kanaaf kana goona jenne to haala ta'uunis haala hin taanenis birrii keenya balleessuudha tokkoffaa irratti akkasuma ammoo iyyuu bakka maaliif kaayyoon biyyaa baaneef hojjannee of jijjiirree bakka akkaataa dhufne sanirraa of dandeenye too kan itti galuu qabnuu fi kan biyyaa baane waan taaneef garuu gaafa dhufneetu as geenye haalota jireenyatirraanis kan ta'e wannuma hundumarraa iyyuu kan ka'e kaayyoo manaaf baane saniif warroonni gisee wallaallee bakka hin taanetti iddoo hin taanetti warroon kufanis hin jiru. Akkasuma ammoo dubartoonni bakka dubartii erga jedhamne dubartiin maqaan keenya dubartiidha hundinuyyuu tokko. Egaa asirratti maal jechuun barbaade obboloota koo dubartii gaafa jedhamnu maqaan keenya maqaan dubartii hundinuyyuu tokkodha. Garuu namni hundinuyyuu immoo hojjetee kaayyoo biyyaaf ba'eessan milkaa'ee baqqaashu wanta biyyaaf ba'eefsan raawwatee kan hojjetan agarsiisus jira. Akkasuma immoo kaayyoo biyyaaf ba'eessaniif dagatee iddoo hin taane irratti bakka hin taane irratti birrii ofiisis kan mittinneessuun jira. Akkasuma asumatti illee yoo ta'e amma bakka maaliif wantoota wallaanii irra faashinii adda addaa hordofuudhaan yeroo hunda faashinii kafa uffata bituudhaan asitti jijjiiruudhaan asitti ani akka mataa kootiitti jechuudha bakka maaliif ayyaanni jira yeroo tokko fataa jechuun of eeguunis wannuma jirudha. Of dagadaan jedhu እና yeroo hunda bakka osoo faashinii hordofuu baannee ammoo faashiniin dhufu uffata binnee wanta hojjenne hunda isaa uffata irratti fixuu baannee ijoollee tokko goddanyoonni kootillee hin jiru. Maaliif bakka onlaayinii gaafa jedhame wanti hundumtinuyyuu gaafa asitti eenyu taane wanta qabnu hunda isaa bututtuu irratti carqii irratti gaafa finnee gaafa biyya gallee immoo bakka yaadne san gaafa hin geenye hiriyoonni keenya immoo kan wajjin biyyaa baane sun isaan immoo darbanii gaafa kaayyoo isaanii milkeeffatan gaafa san nutti dhaga'ama. Har'a garuu maaliif in arganna waan taaneef hojjennee arganna jennee waan habdannuuf homaa nutti hin fakkaatu nutti hin dhaga'amu. Birriin irra bakka hin taanetti waan hin taane irratti balleessinu har'a homaa nutti hin fakkaatu. Garuu gaafa goddanyoota keenya biraa duubatti hafnee isaan immoo galma isaanii ga'an gaafsan nutti dhaga'ama. Gaafsan maaliif osoon akkas ta'e jennee amma nutti dhaga'amu har'aa kaasnee iddoo jirurraa kaanee bakka maaliif osoo of taanee birrii keenya iddoo hin taanetti bakka hin taanetti faashinii addaas irratti akkasuma immoo dhiirota sobanii yeroo har'aa dhiira gisee kana manaman miti wanna barbaade yoo ta'e iddoo hin taane እና akkasuma iddoo hin taanetti birrii keenya bittinneessuu baannee birrii keenya walitti qabannee kaayyoo biyyaa baaneef galmaan gaannee jechuun barbaada akka yaada kootti. Maaliif bakka meeqaa keenya taarra bakka ijoollee meeqatu warri kaayyoodhuma ofii bakka guddaa keenya of jijjiirra jedhee biyyaa ba'ee kan daandii irratti hafee bakka fakkeenya ijoollee Saawudii deeman fudhadhaa laala dhugaa waaqa meeqatu daandii irratti hafee meeqatu galaa daandii irratti ba'ee too bakka qurxummiidhaan nyaatame galaana keessatti hafee daandii irratti iddoo hin taane akkasuma immoo meeqatu mana madaamii galeetu meeqaa keenyatu abasaa meeqa chiggirii meeqa dandeenyetu jiraachatu jirra. Maaliif
akkatti dhufu boruun argadha jechuurra akkatti dhufu osoo dursa isaa yaannee too ani akka kootti birrii keenya balleessuu baanne maaliif osoo rafuu barbaannu osoo bakka irifti fudhachuu barbaannu xiqqaanis guddaanis achoon luqillee asnu qillee arganna waan ta'eef osoo bakka hin taanetti balleessuu baanne bakka yeroo har'a namus hin jiru waan ta'eef kaayyoo biyyaa baaneef bakka ishii takkitti kaayyoon biyyaa baaneef jijjiirama agarsiisuudhaaf waan ta'eef hojjennee jijjiiramneetoo bakka maaliif sammuun keenya gaafa geellerreen kan irratti itti fudhatudha. Annaa isarratti bicha osoo xiyyeeffannee jechuun jaaladha ijoolleen keenya warra jirtanii osoo nama amannee birrii keenyarreen akkasuma namarratti yaa maatii yaa namaa yaadsaa yaa hiriyaa yeroo kana wanti tokkicha isaa kana namuun jiru waan ta'eef iyyuu of eeggadhaa of eeggannoo godhannaa bakka warroota obboloota keenya darban irraa barnoota fudhannaa isaanumaan ga'e jennee isaanuma irratti hin dhaabbannaa asumatti bakka hin taanetti birrii keenya hin facaasnu maaliif gaafa har'a borutti deebina jennee har'a balleessuun duratti akkamitti nam fedee jechu jirudha keenya duraa dhufuun jechuu jaaladha. Bakka asirratti maal jechuun barbaada asirrallee hin beeku bakka dogongora kanaaf sirreetti asiniin jechuun jaaladha. Tokkoffaa irratti kaayyoo biyyaa baanee ishii irratti bichaa xiyyeeffannee deemnee lammaffaa irratti immoo akkasuma bakka maaliif birrii keenya irratti of eeggannoo maxxanaa godhannee osoo deemnee har'a maatiidhaan maaliin godhanii meeqa ijoollee meeqatu ba'eetu har'a meeqa kan bu'aa jiru nama meeqa eessuma keenya irratti ergine faadarii irratti ergine obboleessa irratti ergine dhirsa irratti ergine inni kun bakka beekamaadha hiriyaa irratti ergine akkas ta'anii silaa isaan warri dhiiraa kun ta'aniitu namni taa'eetoo eeguus hin jiru. Dhugaa haqa gisee tokko bakka miidiyaarra ba'ee laaluudhumayyuu na jibbisiisatu jira. Dhiirri nama dubartiin nama jireenya bara kanaa akkamittiin akka jiraatanis ani hin beeku nama samananii ani nama hin jiru waaqa tokkicha malee sila kanaafiyyuu tokkoffaa irratti kaayyoo biyya baan irratti xiyyeeffannee birri keenya iddoon taan irratti balleessuu baannee osoo milkoofne jechuun jaaladha. Akkasuma dhiirota adda addaatiin irraan irreen attaallalamuu baannee bakka mi'aarrame obboloota keenya shamarranii ilaala dhugaa waaqa waggaa 5 waggaa 6 asiin ollaan irraan baranii birrii isaanii irratti kasakasanii arganii asitti garuu hirriba dhabanii xiqqaaf guddaadhaan ifatamanii tarraafii gandaa nyaatanii bakka wanti hin taane wanti nuti hin dabarsine hin jiru jechuudha mana kamittiyyuu xiqqashoon garuu wanti hundayyuu akkasittiin hojjetame gaafa nama kana wajjin hin jiraadha jedhanii amananii irratti dabarsanii gaafa mooyyuu gaafa isaan galan inni fuudhee nama biraa wajjin mana ishiin wanta hundayyuu haa ta'u ofii keetii guutte. Ati abdattee nama kana wajjin hin jiraadha jettee bakka wanta qabdu hunda isaa irratti arraagaftee mana ijaarrat maaliif jedha jettee itti dabarsite anna garuu gaafa galtu jireenyi mataa isaa uummatee Anna gabaabumatti obboloota koo bakka nugaa dhiirana taallalamuunis hundumaaniyyuu goyyoomuun nugaa akkamittiin hojjennee akka finnu hin beekne waan ta'eef iyyuu warroota darban irraa fakkeenya fudhannee asumarratti dhaabnaa jechuun jaaladha gama kiyyaanii bakka isaan sanirraa barnoota fudhanneetoo osoo attaallalamuu baannee kana booda asumarratti hin dhaabne natti tola akkasuma birrii keenya irreen bakka hin taane iddoon taane irratti facaasuu baannee baay'ee gaariidha. Akkuma miidiyaa irratti argattan bakka dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isaa nama jibbisiisa jechuudha haalli biyyaa ijoolleen as teenyee internet irraan janajjanaa barree janajjanneetoo janajjananiitoo bakka amananii birrii irratti erganii mana ijaara maal godha isaan afaan namatti toluun dhiirri lasallasee laphee nama fuudha afaan nama fuudha yaa ukaa jaalala keessa tokkoffaa wagalan immoo jaalala keessa ba'uun booda isaa irratti isa waan ta'eef iyyuu duruma isaa osoo jaalalatti hin seeniin qoratanii maaliif bakka duraa duuba isaa qoratan malee ittiin galinaa birrii keessa sirriitti hin arginaa jechuun jaaladha. Dura isaa sirriitti gadi fageenyaan baruun barbaachisaadha. Meeqatu as taa'ee waggaa 5 waggaa 6 bakka maaliif gisee tokko dhugaa gisee miidiyaa laaltanii jecha akka jiran of barbaaduudhaafis gisee tokko badaasaa namatti ulfaatayyuudha.
mee ijoollee waggaa 5 waggaa meeqa hojjetanii galanii ijoollee lamaan tokko fa'aa argatan yoo ta'e baay'ees nagaafame dhugaa waaqa jiraatu. Isheen sunis as waggaa 3 waggaa meeqa teechee isheen sun immoo waggaa 5 teechee birrii asirratti argite lamaan irraa birrii fudhachaa ture. Ishee dura galtee fuudhee wajjin osoo jiraatu isheen tun immoo gaafa galtu gaafa inni nama biraa wajjin hin jiraatu waggaa 5 xaarte gubattee ofiifis ofitti hin gorre way maatii isheetii dabartee maatii isheetii hin taane dhiirri gisee kan tutti nyaatu. Asirratti maal jechuun barbaada baqqaame ijoolleen keenya warri shamarranii of eeggannoo godhannaa of eennaa maaliif dhiira irratti amananii waggaa 5 waggaa 6 tasteeche gubatte akkamittiin akka fiddu siifi rabbi bichaa beekaa inni siif hin beeku arra rakkadhee hojjedhe garaa jaalalaati garaan jaalalaa ammoo in cakkanu gaa'ee maaliif kana garaan jaalalaa abbaa barbaadetti iyyuu in cakkanu wanna barbaades yoo ta'e inni go'aa gaafa wanta akkanaati wanta akkasiiti jedhe garaa laafnee birrii keenya dabarsuu baannee bakka qabannee kayyoo biyyaa baaneef sanitti irratti jabaannee to maaliif gaafa birrii jedhanii to warra utni dhiiraa waa'ee birrii dubbatanii akkamittiin akka fiddu bakka osoo hirriiba dhabduu osoo hirriiba barbaaddu hirriiba dhabdee kan hojjettu wanta tokko gaafa hojjettu irratti wanti kun sirriidha moo sirrii miti asiqiqiidhaan hojjettu xiqqaan guddaan siifatee asiifachi kaattee to si'aati 24 dhaabbattee to hojjettu gaafa isaan birrii jedhan ija kee fuuldura sinaa dhufuun sin jechuun jaaladha. Inna bakka kana booda nugaa warra darbirraa yaa barannu kana booda mboonyu bakka barnoota warra darbirraa fudhannee tooyi asumarratti nurra yaa dhaabbatu sin jechuun jaaladha. Egaa mee obboloota keenya dhugaa waaqa bakka miidiyaa irra gallee ani waa'ee biyyaa laaliyyuu bakka hammamma nazagananaatu jira jechuudha bakka maaliif na jibbisiisaa jira badaasa dhiirri nama dubartiin nama namtu dhiirri yoo naxaa ta'e dubartiitu ganaa irratti nama biraa deeme too'inyu godhu sanin bileza astaanii asiisin janajjananii birrii irratti dabarsanii gaafa ishiin asii galtutti inni fuudhee nama biraa wajjiniin kan jiraatu bakka maaliif nugaa of taanee jiraanna ofii keenyaaf jechuudha bakka inni qabnu wanta hundayyuu gaafa galle asitti mee har'a daaraaf daakuu taanee gubanne akkasittiin birriin kun argamee gaafamee inni fudhatee too bakka isarratti